Isaan bootaas kan hin godhin anaaf obboleessa kiyya tokko haadha takka abbaa tokko biiraa fuudhanii narraa ajjeesanii bakka eegan abbaa kiyyaa doosaa harkee naaf obboleessa kiyya sana addaa baanaan ani suuraa hin karaa baadiyyaa galee bakka namummaaf ilmaan guddisuu huccuu namaa miccee jiraachuu. Mee nama meeqa qaba ture? Ijoollee meeqa qaba ture? Abbaan kiyya wayii bahee yookaan Muusaa jedhama. Zulfaa. Ibsituu jedhama. Ibsituun tun haadha kophaati. Anaa fi wayiin kun obboleessa kiyya kun haadha takka abbaa takka Madiinaa Abdii Bakareerraa dhalan. Haramaatti. Haramaatti dhalanne haramaatti eeganni nu biraa wareegame. Haramaa guddannee inninis bakka beeraa fuudhanii isa bira gizeenni dhaqe beeraa fuudhanii achumatti narraa hafee beeraa keessa ture gizee dhufe mazagaajjii illee asitti awwaalame. Obboleessa kee jechuudha. Obboleessa keetti dilcorraanitti awwaalame dhukkubsatee seenee anis gizee san jiraachuu hin dandeenye nama biraan jira. Mee sababa kamiini maatiin kun adda bittinnaa'uu danda'e? Fakkeenyaaf Harameen ture jettee jirtaa waggaa meeqa dheeraa booda sababni itti bittinnaa'e? Sababni itti bittinnaa'e dargi kibli jaga jaanqara ishimmabeet sillaasee adaree jechuudha. Inni reediyoo xaabiyaa dalaga. Barsiin maali reediyoo xaabiyaa dalaga obboleessa kiyya saddeet qara. Inni saddeet qara anis hojjuma qaran baranne jechuudha. Anjaan achi qaraa abbaan keessan duuna ajjeesan gaa dargiin irraa ajjeese. Gizee inni dalagaa irraa bahu ajjeesan jechuudha. Innaa ajjeesanii elektiriika cufa jiranii akka Israa'eef kasaan harkine bineensi illee nyaate abbaa du'a lama du'e jechuudha. Waa ana qofaaf miti abbaa Oromoo hundaaf abbaa ta'e. Tole gaamee Zulfaagaa inni duunee barammaas dalagaan isaanii jirti. Oromoo hundaa ittiin boona jajjabaadhu siin jenna. Fakkeenyaaf seenaa dhugaadhaa sirraa dhaga'u jirra. Dhalatee bara kam dhalatee naannoo kamitti dhalatee seenaa bara inni dhalatee illee hin beeku garuu Gandalee Arbaa Qobboo Gandalee Arbaa achi dhalate. Gandalee Arbaa Qobboo dhalate. Qobboo dhalate. Leelee. Achi gama Harar dhufe moo? Achirraa Direedhaa dhufe. Direedhaa gizee dhufu kaliixaa bichaa kaamsumaan godhateen dhufe abbaan kiyya. Ijoollummaa isaa biyyaa ba'e Quraan Islaamaa kana qaraa madrasaa seenee Miskii Darabii. Miskii Darabii kana keessa abbaan Ali Birraa afaan fudhatanii wajjin wal qabee barsiisee jechuudha madrasaa. Abbaan kiyya akkasitti as ture eeguma as ture booda baratee afran qalloo ta'e afran qalloo kan waliin qabe abba Ismaa'eel jeeniin footoolee hojii gaafattii Finfinnee dhayne hajiru natti fakkaattu isa saniitiitu waliin qabee sagalee isaa tolajee fudhatee afran qalloo horii jaarsisiise isa sanfaadha. Isa sanfaadha. Baankii as ture asii kaadhatiyyee gartee nama hiriyaa qabaa hiriyaa isaa sanii wajjin jaarsaa haabootiyyaatii wajjin haramaa dhaqee ayyootiif kafuu dhute. Maayilee Sillaaseeninaan addaa ba'an eeganu dhadhalte booda qabeenya cufa dhiiftee ayyoontii qabeenya cufa dhiiftee lubbuusii baaftee ilmaan akkoo haadha siitirra nu facaaftee deemte haati siituun bakka nu lamee wali qabdee ayyoontii dhabamte akkoon siin guddiftee Guinni mana hidhaa sanii bee mana hidhaatiin barbaade gizee dhufe ayyoontii dhabamtee jirti akkasitti addaa ba'an jechuudha. Tole gaamee Abubakar Muusaa gaafa inni gama aartiitii walalee isaadha, yedalee isaadha, gaazexee isaadha. Abbaa Oromooti gama aartii kanaan jechuudha. Mee maal fa'aa dalagaa isaa fa'aa maal yaadatta yeroo gaafa ijoollummaa? Dalagaa isaa gaawwanni ni yaadadhu. Ijoollummaa tiyyatti guggubaa bikka jaanii ni jira. Manni reenya guggubaa gizee ijoollummaa tiyyaa allattiin dirreedhaa foon malee lafee nyaatiin naan jetti gizee jee Ali Birraan gitaara taphatu. Anna gitaara nakannaa jee daa'imummaa kiyyatti kasala girgiraa keessa kufeetiin jira. Kasala girgiraa guutuu duun irra gattaayetiin jira.
sonfaaniyyaa takkitti saniyyaa ta'e. Tole gameegaa Abubakar Muusaa gaa eega ijoollee tana fuudhee gaa adda adda deemtan booda Hararii galee bultii isaa biraa ijaaree jira fuudhee jira haalli jireenya isaa maali? Injiru haadhuma Somaaltitti sanaa qabateeti fuudhee egaa achi galle adari galle anaas fudhatee obboleessa kiyyaa saayyootii bira fuudhee akkootii biraa nu fuudhee nu gargaara isi Somaaltitti fuudhee dire Hararii galle as turree duraa wajjin direedhaa turree direedhaa hanga xiqqaa daliini jubri koo dalagaa beeytee inni jubri meeshaa karaa Jibuutii deemtu sana kuduraa achi deemee fatanaa tana dabree abdi qopheen isinni dabranii akkasitti reediyoo xaabiyaa eegalan. Inni du'e namichi sanii kumaa hidhee isaa hadaama akka du'e sana isa sanii Hussein Adamii wajjin fatanaa san dabranii gaafa qophiin afaan Oromoo afaan gaala reediyoon cabsiti jaansa gaafa akkasitti dabarsanii abbaan kee gaagiseessan kee saddeet qaraa Arabeenyaa kan inni danda'a baratee jira. Achi booda abdi qopheen dippiloomaa na fakkaata. Akkasitti wajjin fatanaa dabranii Harar dhaqanii Harar dhaynaa anas ayyootii akkootii san biraan fuudhee gurbaas akkootii biraan fuudhee jaartis fuudhee Somaaltitti achi nu galfatee jechuudha. Biyyeen isaa tokko xaahaa jiru xaahaa Muusaa jedhanii tokko Ammanni Oromoo isaa jedhanii baradeen gaddaa du'e amma obboleettiin isaa turte takka bichaa jira Nuuriyaa Muusaa jedhanii qobboo magaalaa keessa jirti. Mee karaa jireenya keetii dhuunfaatti achi dabarra. Ammaan tana mee eessa jiraachuu jirtaa akkamitti jirtaa ijoollee meeqa qabdaa maaliin jiraachuu jirta taligaa? Alaraddaa baatee keessaan jiraadhaa baatee keessaan jiraadhaa alhamdulillahi rabbil alamin. Oromoon isaan xiqqaatti guddattu duraan Jaafarri Bakaroo saniin nakkanne dachi namaa kaarsaa nakkanne amal lama na lafaasise ilaa hadaaman na kasasanii shari'aa na godhanii ani godhuu hin dandeenye ni dhiise mul'ataaf shiraar haa jiraatu. Ana seeraan dhiisi waan namaa naan jee kantiibaa magaalaa Haramaa haaruu baafaa wajjin waajjira keeqa dalagu cufti narra lolanii maalaffaaftanii kan sabatan jeni narra lolanii narra falmatanii Dr. Jamaal Yusufiitis ana jaaraa fi isin mana dachiin akka naajee narra lolee amma dachiin san naa fuudhamte amma meeshaaleen bitamtee Diinaa Muusaa san Dr. Jamal Isaaq, Dr. Isaaq. Dr. Jamal Presidenti Haramaa University innis na gargaare. Faayinaansiin achiitillee na gargaare, hedduu na gargaara. Nama fa'aan na gargaara, wallahi abbii mollaa fa'aan na gargaara. Wallahi waan yooniin gaafachuu badhe saabuna bitanii naa kanne waan biraa yoo naa kannu. Hedduu na gargaaranii garuu abbaan kiyya waan qofaaf abbaa miti. Ilmaan kiyya dalagaa hin qabanii. Lamee bisheetiin dalagaa hin qabanii. Tokko mataan narraa dhukkubaa amma tokko finfinnee hidhame nama kana fuudhee geessee kan hin beekin hidhame. Akkasitti hin jira. Amma mana kiraa qarshii 500 kafala badhaasaa fi Iliyaas Saade Margaa ifaan narraa kafalu jira. Narraa kafalu jira waan baate 5 illee narra jira. Mee Oromummaan bakka jirtu naa iyyanii jeeti isaan iyyachuu dhufee hinje madaala jirtu sana. Shukkaraan qaba eeguma Oromoo gartee Abubakar Muusaa qabrii baafteen shukkarri na dhufe waa duraan hin qabu. Huccuu miiccadeetiin tatamaarii miicceessaa gillesabii miicceetiin jiraachuu jiru. Sadarkaa mana keetii amma maarra jirame qabu mana amma Amooraa Yuunivarsiitii si kanneen amma meeshaa binna janiiti meeshaa naabitu qophaa'anii jiran. Mee isinillee bakka jirtanii naayyedha biitti ture. Anaatutti hin dhiyaatanii malee anaa fi nagarsiisni malee. Abbaa faayideessise abbaa kiyya faayideessise direedhaa jechuun abbaa kiyya faayideessise hayyoota meeqaa as keessa jira
تاني نتيمة شندن خالينا نبين أنا برباد نجر دوران دور صورة ودا اللي وشورا خيسانا باس صورة ودا سن اللي نعتك عمل تنتيفين النجر جار نعتك صورة ودا اللي نجر جار أما فرق على كدر راتني جد جيت بكبان كيدر إتشقدتي ساعجيسين بفي الراجع على مدفوعية تولي قد خنا خيسا هبانو زلفا مي أبكر موسى ترى للجوكي أيوة أبكر موسى يجو أبا نميوت هو قوم تكاو يادة مبارا بانكي نمنو ما يادة تنجرو قولي تشرت لك خاص اللبنان مو يوتي متي نمو دبتو نغرقا أبا ولينو نفني مالين إساس بيسيسا أتيسكا لميني كبدا سبخيني كبدا ركون تلفزيون خنا نداوتشا ورجلانيس أكسكنا دابتن أبدي دكابنا لمن تياني جرت سموني تكو أبراهيم أجيالي ربرم بتاعو في جيسانيتي أورمو الجار رجل فاخر إنما الكثر اللي خاود الدبني فينا شكرا للرب سيفتان الكثير اللي شكرا للرب سلامان للرب قرجلة كوسدين للرب أتناري نما تسقبايتي زلفاتين wanni nuti gaa godhuu dandeenyu gaa wanni guddaan gaa ati kun sagaleen Oromoo mara bira akka geessu abdiidha qabna. Waa'ee Abubakar waan hin haasa'oominii fi atis ragaa nama tokkotti saniif si barbaanne rakkoon teessis ni jirti. Ni una soomtu abbaaqiya ni namni dubbatu hin jiru yaadatti Oromoon irraanfatu abbaaqiya qofaa fi garuu. Abbaa Oromoo hundaati jajjabeessi waa'ee isaatis waan gaggaarii kaasuu ni dandeenya Zulfaa. Kanaafuu gama aartiitiin gama Oromoo tana gara Afranqallootiin sochiin inni godhaa ture sochii. Mee gama siyaasaatiin rakkoon gaafas isarra gahaa ture akka siyaasaatitti wanni yaadatte yoo jiraatte. Beeku siyaasaan beeku. Gaafa rakkoo isarra gahaa turte gaafa seenaa. Siyaasaan beeku. Gize akkatti ajjeesan fa'a. Akkatti ajjeesan abdibuu kana abdibuun miyaan jaalalatetti shankoora alaa ka jiru kana isa kana ollaa keenya jira xoorsaraaytu ture abdibuu ta'e garuu abdibuu an abdibuu ittiin beeku an waan ijoollummaa isaati sun beeku abdi qophii isaati sun beeku ollaa ture jaartiin isaatillee hin qabuudha ollaa ture. Abdibuu qabula taana. Abdibuu oguunni batu oguunni deemu bakriqii atoo sindiisanii qayddeem jeegizeen ani kaasu isin barbaadanii janii dhufanii yooniif isin barbaadu jiranii gizee janiin maa kaateen deemanii isin nu deemee hin jaa ana sumatti lafeen uummata Oromoo na hadirtee caccabte lafeentii caccabten na dirtee dallee ormaan Oromoo tiyaataatu diini kiyya dhangalee coqorsa Oromoo haa magarsu malee abadannumaan hin deemne jira. Galgaluu naa inni sanan wallol. Gizee hiraatti dheeyfachuu deeme. Abdii obboo kana deemee kana gizee nan jee abadan naan jaa aana sumatti wareegama jaa. Oromoof hin dhaabbadhee Oromoof saba kootiif hin dhaabbadhee saba kootiif hin wareegama gizee inni jiru. Anti nu facaaftee eenyu nu dhiiftaa hayyoon teenya nu bira hin jirtu saraataa nu kaa'ee beekee dheena sanuu gootu. Sarraatanya nuuqa eenyurra nu dhiiftaa jaa eenyurra waan Oromoon taane isiniif taatan yoo mataa tokko boqqolloo muratan ashiitaa mataa tokko isiniif murannaan jaa haa jeetuma nu sugaa waan ijoollummaa waan taateef akkasii abdi qopheen kullaa galgala nu biraa bee hiraata nyaanni addaa baane achumaan Somaaliyaa seene xoorsaraayitii na fakkaata. Mee egaa lubbuudha wareegame waggaa meeqamma? Amma ela jaatami sagal naasee kudha lamatti naasee kudha lama wareegamni isaa. Isaa wareegame. Tole gaafas gaa namni dhaqee fuudhee sin jiru haalli gaafa dhageeytan maaltu isin dhagahame mee gaafa san? Ijoolleedhaami gubbaa dhaabbaddeetiin eega. Harari jechuu bakka tamitti mee? Harar boottee. warri Finfinnee sanuu dhufan ilaalanii bootaan itti wareegamu. Amma inni bikkinni jiru kana fooqiidhaami akkana inni isaarraa gadi darjaa gizee inni gabbu gizee san. Harar kan daboottee san jechuudha bakka mana raadiyoonaa sana.
Tolega Zulfaga Waisaga Hasoini Fitun Dandenyu Arafamuga Namnukunama Nonase Bumawang of the Binisati Garu Ninjek Amasamuti and Najek Amamale Simundando خبجم توت داوت توت خينجا أرانتناكا خيسوما ماتي أبو كرموسا تيوجي حاسوا جرا واي سينا سا حاسونغا يرون نونجيسو غرومو أكماتي تيغا نمام ميدا خيس جرو خانا نميسا غرغارون كامني خانا ماتي سايوخين انترساتا كتنتاتي زولفا أبو كرموسا إسين داوت جسني إسين مال خيسا كجرتو إسين بلتشيسو بربانيتي مالي sagantaa teenya taarraa keessatti waa'ee seenaa isaa haasoo barbaanneeti miti. Kanaafuu yoo abbaan hin jiraanne egaa intaltiinis ni jirti. Kanaafuu nama Abukar Muusaa nu gumaacha keessaa takka isii waan taateef isinis arraan tana gargaaramuu qabdi jenneeti amanna. Warreen gaafa oddaa televezyiina Direedawaa kanaan nu daawwattan hundinuugaa intala Oromoo tana bira akka dhaabbattan gammanumaaniin gaa anis gamanan damsa dabarsuu barbaada. Tole Zulfa addaabuu keenyaan dura al tokko jechuudha. Nutis qaama seera qabeessa irraa yookiin abbaa irraa baakii akkaawuntii akka inni jirra. Akkaawuntii kanaan namni gargaaruu dandeessan asirratti erguu ni dandeessanii fakkeenyaaf barreeffamaan as jala jiruun gargaaruu ni dandeessanii takka immoo haasa'uudhaaf akkaawuntiin kun akkuma takka 139 116 fi 799 kanaafuu televezyiina Direedawaa sagantaa dabartan irratti akkaawuntii kana arkitanii gargaaruu ni dandeessan isiniin jenna. Namni na gargaaruu barbaade karaa nam tokkootiin isii gargaaru jirre jeniiti nama na fayyadamuu jira. Tana cufa akkana gargaartaniif fardiin hin dhufee hurtaan. Mee maaltu mudate? Annanni na dhukkubsachiisee na wallaane isin jiru haakima na galcheetis haakima dhukkubsachiisu jirre jeni warra isii wallaane jee maallaqa nyaachuu jiru jira. Kanallaas tan tunillee akkana raaftuun barbaada. Na barbaadnaan karaa mootummaan beektuun na gargaaru. Tole kanaafuu sirreeffame isin jette fudhannee haala jiruun namni gargaaruu barbaadan kallattiidhaan isii akka harkattanii fi hangammoo akkaawuntii dhugaa isin biraan geenyutti ta'e isin barbaaddatanitti asumarra barreessinee saniin nu qunnamtanii isii harkachuus ni dandeessanii bilbila isiitiis ni qabna. Bilbila isiitiis achuma jalatti kan barreessinee isin biraan geenyu ta'a. Arraaf akka walii galaatti sagantaan qopheeffadhe kana fakkaatee gama sagantaatiin Salaadiin Abdullaahin ture gama teeknikaatiin ogeeyyoota kaameraatiin waliin ta'uudhaan keessummaa biraatiin hamma wal agarruutti ammoo nageettiin isin jaa. Abubakar Musaa gocha barruu keenya karaa nu qabsiise jaalala